Dhiheenya kana baankiiwwan daldalaa biyya keenya keessa jiran irra hedduun isaanii jechuun dandeenya. Keessumaa gaggeessitoonni baankiiwwan kana sodaa guddaa keessa jiru yoo kan jennu ta'e soban ta'u. Maaliif yoo kan jennee gaafannu ta'e immoo waa'een baankiin walitti makamuu merger acquisition jedhamuudhaan dubbatamaa jiru iddoo adda addaatti baay'ee isaan sodaachisaa jira. Maaliif isaan sodaachise wanta jedhu har'a viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Gahii Capital Market Summit dhiyoo kana Finfinneetti gaggeeffame irratti sagantaan waa'ee merger acquisition waa'ee walitti makamuu dhaabbilee fi acquisition wanti haasawame ture. Isa keessatti wantoota dhaga'e irratti yookaan immoo namoonni adda addaa yookaan hirmaattonni kutaa sana keessa turan keessumaa baankii irraa bakka bu'anii warreen dhufan sodaa isaanii gaaffii fi yaada kaasan irratti argeen ture. Maaliif sodaatu? Isa kana irratti waliin dubbanna. Ani Gamee Biraanuti chaanaalii kanaan waa'ee faayinaansii fi biizinasii keessumaa waa'ee gabaa kaapitaalaa bal'inaan kan haasa'u ta'a. Chaanaalii kana hamma yoonaatti yoo subscribe hin goone ta'e subscribe godhaa. Like, share gochuu, commentii keessan barreessuu immoo hin irraanfatinaa jedheen isin affeera. Waa'een dhaabbileen daldalaa walitti makamanii hojii isaanii hojjechuu, waa'ee dhaabbanni daldalaa tokko dhaabbata daldalaa isa biraa bituudhaan of jalatti galchee inni acquisition jennuun jechuudha. Hojii isaa geggeessuu biyya lafaa irratti addunyaa irratti hojii baay'ee baratamaadha. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti yaanni isaa hamas iddoo kan qabu miti. Dhaabbilee tokko qofatu karaa kana keessa darbee beeka. Keessumaa hojii isa walitti makamuu jedhu dhaabbileen geggeessan jiru jedhamanii himuudhaaf baay'ee nama dhima. Maybe baankiin daldala Itoophiyaa, baankii constructionii fi biizinasii Itoophiyaa waliin walitti makamee ture jechuu dandeenya. Yookaan immoo daandiin xiyyaaraa inni Itoophiyaa buufata xiyyaaraa boolee jiru wajjin walitti makameera jechuu dandeenya ta'a. I don't know. Garuu gara acquisitioniitiin gaafa deemnu dhaabbanni Heineken jedhamu biiraa Hararii fi biiraa Baddallee akka bitee beekna, acquire akka godhee beekna. So garuu hojiin acquisitionii fi hojiin mergerii jennu kun yookaan immoo hojiin walitti makamuu biyyoota biraa keessatti baay'ee baratamaadha. Biyyoota biraa keessatti dhaabbileen daldalaa guddachuudhaaf, dhaabbileen daldalaa bal'achuudhaaf, dhaabbileen daldalaa hojii isaanii gara tarkaanfii isa itti aanutti tarkaanfachiisuu gaafa barbaadan sirnoota itti fayyadaman keessaa inni guddaan isa kana. Fakkeenya inni guddaan fakkeenyaaf aardii Afrikaa keessatti kaasuu dandeenyu. Dhiheenya kana dhaabbanni Canal Plus jedhamu biyya keenya keessatti socho'aa ture. Dhaabbanni televezyiiniidhaan hojiiwwan buhaartii adda addaa dabarsu akka ture yaadattu. Garuu dadhabeera ji'a amma dhufu kana keessaa eegalee biyya Itoophiyaa keessaa hojii koo dhaabee nan ba'a jedhee gaafa dubbatu dhageessanii jirtu ta'a. Garuu dhaabbanni kun Afrikaa keessatti guddachuu barbaada, Afrikaa keessatti bal'achuu barbaada, garuu hin dandeenye. Maaliif yoo kan jettanii gaafattan ta'e rakkoon isaa inni guddaan chaanaaliiwwan ispoortiidhaaf ta'an hedduu waan hin qabneef DSTV wajjin gabaa keessatti maal jechuu hin dandeenye, wal dorgomuu hin dandeenye. So maal godhe biyya South Africa biyya DSTV'n keessa jiru sana deemee Canal Plus DSTV bituudhaaf hojjechaa jira. Amma yoonaatti persentii irra caalmaa hedduu isaa bitateera. Garuu sheerii isa guddaa yookaan immoo qooda isa guddaa garuu hanga ammaatti hin fudhanne. Isa sana fudhachuudhaaf I think waliin dubbachaa akka jiran nan beeka. So kana gochuudhaan guddata. Dhaabbileen gurguddaan biyya Keeniyaa keessa jiran, baankiiwwan biyya Keeniyaa yookaan argitan ta'e, kanneen akka Safaricom yookaan argitan ta'e gara biyyoota biraatti guddachuudhaaf, maamiltoota isaanii guddisuudhaaf, galii isaanii guddisuudhaaf, kaapitaala isaanii guddisuudhaaf malli isaan itti fayyadaman yoo kan gaafattan ta'e malli isaanii inni guddaan mergerii fi acquisitioniidha. Mergerii fi acquisitioniin dhaabbileen maamiltoota isaanii akka guddisan isaan gargaara. Baankiin lama fakkeenyaaf biyya keenya keessatti gurguddaa ta'an jiru. Maqaadhaan waamee isa kana isiniin jechuu baadhus fakkeenyaaf baankiin kaapitaala birrii biiliyoona 10 qabu tokkoo fi baankiin biraa immoo kan biiliyoona 8 qabu tokko yoo kan walitti makaman ta'e dhaabbanni san battaluma sanaan baankii kaapitaala birrii biiliyoona 18 qabu ta'a jechuudha. So inni kun humna laataaf liqeessuu danda'u yeroo tokkotti ol guddisaa fi humna inni gabaa keessatti deemee hojii hojjechuu itti danda'u hin guddisaa, maamiltoota isaa yeroo tokkotti hin guddisaa, biraanchi neetworkii silaa baankichi qabu yeroo tokkoon kan guddisu ta'a. Eeyyee rakkoolee tokko qabaachuu danda'a. Isa san waliin kan ilaallu ta'a. Garuu akka walii galaatti yoo kan ilaallu ta'e garuu faayidaa isaatu irra caala. Namoonni dhiyoo kana walgahii sanarratti Finfinneetti jechuudha Skylight Hotelitti argamanii
haasawan irra hedduun isaanii kan dhufan dhaabbilee akka Deloitte fi KPMG jedhamuudhaan beekaman dhaabbilee gorsitoota waa'ee biizinasiif waa'ee dinagdee idil addunyaa irratti beekamoo ta'anidha. Dhaabbileen kun keessumaa muuxannoo isaanii biyya Keeniyaa, muuxannoo isaanii biyya Naayijeeriyaa keessatti haala isaan dhaabbilee adda addaa walitti makanii galii dhaabbilee sanii haala itti guddisan gammachuudhaan dubbachaa turani. Haa ta'u malee wanti isaan barbaadan hin beekne silaa isaan wanti barbaadan dhaabbileen biyya keenya keessa jiran keessumaa baankonni biyya keenya keessa jiran xixiqqoon kun gaafa walitti makaman isaan galii irraa argachuudhaaf sababni isaas hojii sana hojjechuudhaan hojii isaan walitti makuu sana hojjechuudhaan gorsa sana yemmuu laatan galii isaan argatan sana waan beekaniif isa sanaaf ta'uu danda'a. Garuu at the end of the day garuu akka waliigalaatti yemmuu ilaallu biyyoota addunyaa hundarratti hojiin kun hojii qooda fudhattoota dhaabbatichaa yookaan immoo sheerholdarii isaan jennu sana faayidaa qabudha. Gatiin dhaabbata isaanii dabala, gatiin aksiyoonii isaanii dabala. Gaafa gabaa aksiyoonaa irratti immoo gurguramuudhaaf ta'u immoo galiin isaa akka isaaniif dabalu taasisa jechuudha hojiin kun. Haa ta'u malee yeroo hedduu akkan argetti walgahii sanarrattis gaafan argetti gaggeessitoonni baankii kuni gaggeessitoonni dhaabbilee faayinaansii irraa dhufan kuni garuu sodaa isaanii qofatu isaan irratti mul'ata ture gaafa sana gaaffii yemmuu gaafatan yaada yemmuu laatan. Maaliif yoo kan jettanii gaafatan ta'e ingirii waan tokko isiniif kaasuu danda'a. Inni tokkoffaan ingirii olaantummaa dhabne jedhanii sodaatu irra hedduun gaggeessitoota baankiiwwan kana keessa jiran jechuudha. Waan tokko hin irraanfatinaa. Waa'een walitti makamuu waa'een mergerii fi acquisitionii waa'ee baankii qofa miti. Waa'ee dhaabbilee daldala hunda isaaniiti. Dhaabbileen daldalaa hundi isaanii fiixaan ba'uu kan barbaadan ta'e guddachuu kan barbaadan ta'e daandiiwwan haaraa biizinasii isaanii ittiin mo'atan kan barbaadan ta'e inni tokko tuuliin inni guddaan mergerii fi acquisition walitti makamu waan ta'eef jechuudha. So olaantummaa dhabna jedhanii yaaddu. Duruma isaanii baankiiwwan kun yommuu dhaabbatan yommuu bu'uureeffaman ganda gandaan ta'uu danda'a gruuppiidhaan yookaan immoo tuutaan ta'anii tuutonni isaan walitti qabamanii uuman suni olaantummaa qabu baankiiwwan sana keessatti. Olaantummaan sun nu jalaa badaa, olaantummaan murtee kennu, olaantummaan wanta isaan barbaadan sana dhaabbata san keessatti akka ta'uuf taasisan sana nu jalaa balleessa jedhanii sodaatu. So sababa kanaan yeroo hedduu mergerii fi acquisitionii gaafa jedhamu sodaadhaan ilaalu. Kana biraatiin immoo aangoo mataa isaanii eegsisuudha. Aangoo mataa isaanii eegsisuus kanas hin sodaatu. Baankiiwwan 4-5 yoo kan walitti dhufan ta'e akkuma beektan pireezidaantii 4-5 yookaan immoo itti aanaa pireezidaantii 4-5 osoo hin ta'in hojii gaggeessaa tokko qofatu jiraata. Itti aanaan isaanis ta'u akkasumatti lakkoofsaan muraasa ta'u isa kana eegsisuudhaaf walitti makamuu kana baay'ee kan sodaatan natti fakkaata gara tokkoon. Wanti irraanfachuu hin qabne gara hojjettootaatiinis ta'u rakkoon kun kan dhufu ta'a. Fakkeenyaaf namoonni akka kiyyaa kun hojii dhabuu danda'u ta'a gaafa wanti kun dhufu yoo waan haaraan baranne ta'e yoo of hin jijjiirre ta'e yoo addaaptiin goone ta'e jechuudha. Gara biraatiin immoo dorgommii sodaachuudha immoo. Baankiiwwan biyya keenya keessa hamma yoonaatti hojii hojjetaniin yommuu himataman maal jedhamanii himatamu? Hamma yoonaatti qaamni mootummaa yookaan immoo baankiin biyyaalessaa isaan kunuunsee qabeeti kan bu'aa buufatan malee dhuguma dorgomanii hojii hojjetanii hojii namaaf bu'aa buusu waan hojjetaniif miti kan indaastirii keessatti galiin isaanii fi bu'aan birrii isaan buusan guddachaa ture jedhameeti kan himamu. Gara tokkoon dhugaa qaba qeeqxoonni kun jechuudha dhugaa qabu gara tokkoon. Maaliif yoo kanaan jettan ta'e hamma yoonaatti baankiiwwan kun akka waliigalaatti walitti qabamanii namoota 400,000 liqii akka liqeessine baankiin biyyaalessaa inni Itoophiyaa dubbatee beeka. So galiin isaan argatan kunuunsa isaan argatan irratti hundaa'a jedhameeti kan fudhatamu. So isa kanaan immoo dorgommii sodaatu. Humna dorgommiidhaaf ta'u hin qabanii jedhamanii namoonni yookaan immoo beektonni adda addaa isaan qeequ. Inni biraa fi inni arfaffaan maybe wanta dhuguma qabu ta'uu danda'a. Inni kun immoo eenyummaa mataa isaanii akka hin dhabne immoo warreen sodaatan jiru. Eenyummaa baankiiwwan sanaa baankiiwwan tokko fakkeenyaaf baankii qonnaan bulaa ta'uu danda'u. Baankiiwwan tokko fakkeenyaaf baankii waldaalee hojii gamtaatiin dhaabbatan ta'uu danda'u. So eenyummaa isaanii sana DNA isaanii sana dhabuu warreen sodaatan jiru immoo baankii isaan waliin walitti hin fakkaanne waliin deemanii walitti makamuun isaanii yookaan immoo baankiin isaanii hin fakkaanne tokko dhufee isaan bituudhaan
wanti sun akka isaan irraa hin banne immoo sodaa warri qaban jiru. Dhumarratti immoo aadaa hojiitiin immoo adda ba'uunis waan jiraachuu danda'uuf aadaan hojii baankii tokko jiru isa bira jiraachuu dhiisuu isaatiin immoo isa kanaan akkamitti walitti makamna yaada jedhu sodaachuu danda'u. So akkuma waliigalaatti garuu sodaawwan armaan ol jiran kana gorsaan warreen deebisuudhaaf ta'an immoo dhaabbilee reefu isinitti akka Deloitte fi KPMG hojii isa guddaa kana kan hojjetan. Garuu wanti irratti xiyyeeffannu qabnu mergerii fi acquisitionin akkuma miidhaa qabu immoo faayidaan isaa keessumaa abbootii qabeenyaatiif shareholderoota dhaabbilee kanaatiif baay'ee guddaadha faayidaan isaa. Keessumaa gaafa gabaan kaapitaalaa gabaan aksiyoonii inni biyya Itoophiyaa gaafa eegalamutti baankiiwwan kun irra hedduun isaanii guutumaa guututti jechuu dandeenya gabaa sanarra hin galu jedhamee eegama. Gaafa sana gatiin aksiyoonii isaaniin guddata sababa walitti makamuutiin sababa dhaabbanni tokko isa biraa bituutiin. So gaafa sana namoonni hamma yoonaatti aksiyoonii keessan harkatti qabatanii faayidaa tokko irraan argannirree fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf baankiin guddaan biyyattii keessa jiru kan kaapitaalli isaa birrii biiliyoona 15 ol yookaan immoo 20 ol ta'e tokko baankii baay'ee xinnaa kan birrii biiliyoona 5 gadi kaapitaalli isaa ta'e tokko bituun so akkuma waliigalaatti aksiyoonii isin bira jiru kana gaafa bituudhaaf deemu yeroo hedduu gatiin aksiyoonii isin harka jiru akka dabalu taasisa. Walitti makamuun immoo abbaan qabeenyummaa keessan haaluma wal fakkaatuun gara baankii sanitti akka darbu waan taasisuuf guddinni isaa faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Gara biraatti immoo dhaabbileen sun humna akka qabaatan taasisa. Akkuma dhageenyeen ingirii biyyoota alaarraa dhaabbileen adda addaa gabaa bilisa ta'e keessatti dorgomuudhaaf dhufaa jiru. Baankiiwwan biyya Keeniyaa gaafa dhufanitti humna godhatanii haala bu'a qabeessa ta'een yoo kan gabaa keessatti socho'uu barbaadan ta'e dhaabbileen kun ammumarraa gara sana deemuun baay'ee isaan barbaachisa. Baankiiwwan fakkeenyaaf biyya Keeniyaa keessatti lakkoofsaan baay'ee turani. Yeroo dhiyoodha dura jechuudha. Baankiiwwan 80 ol akkasii ture. Yeroo ammaa kana baankiiwwan kun walitti makamanii lakkoofsi isaanii 40 gad 30 gad darbee jiran natti fakkaata yeroo amma jirutti biyya Nigeeriyaa keessatti. So biyyoota adda addaa keessattis isaan kun gaggeeffamanii jiru. Biyya Indiyaa keessa yoo kan deemtan ta'e dhiyoo kana daandiiwwan xayyaaraa gurguddaa lamatu walitti makamaa jira. Maaliif yoo kan jettan ta'e dorgomuu isaanii guddisuudhaaf jechuudha. So daawwattoota koo waa'ee walitti makamuu fi waa'ee dhaabbanni tokko dhaabbata tokko bituu keessumaa baankiiwwan keenya walitti makamuu sodaan gabaa keessa jiru gaggeessitoota baankiilee kanaatiin guddaa ta'us faayidaaleen inni immoo qabee shareholderootaaf dhufaa jiru baay'ee guddaadha. Waa'ee kanarratti gaaffii kan qabaatan ta'e yaada keessan mee comment section irratti naaf barreessaa. Viidiyoo yoo jaallattan immoo like share gochuun irraanfatinaa. Chaanaalii kana subscribe gochuu akka hin irraanfanne jedhee haga torbee dhufuutti nagaan naaf tura. Nuuf galchaa.